Jen, dagay. Gocha kana banki jedhee beeku ani maana jedhee jira. Fuudhaa dubartii asii isii galee nama seenaa qabullee nama banki seenaa qabullee gartee isii galee namoonni waan akkanaa kana raawwatan dhageeffadhu laal takkaa gosaan nama qoodeen beeku. Ani gaafa ba'ullee imimmaan qulqulluu namaa boo sammuu keessa fakkeessee takkaaliif taran kaayanneen si galee an nama gaafa barii ujoollee arsii gubbarratti masaanuu fuudhan imimmaan kan naqee boo'ee baran si galee mi ana akkasittiin obboleetti xiyyaa guugamaa si galeen obboleesso nama ana jala deemanii moo ana miskiina jala deemanii moo obboleesso ammaan nama godhen ani maal isaan godhen obboleesso maal isaan godhen maal nama godhe qoy ani maani shamarran kana ani takka wayti kutaa arsiitii ba'u kutaa biraatii ba'u hin dhiibneen si galee takkaa yeroo kutaa arsiitii ba'u deeggartii mucattee amaanaa baay'ee ture laalan kutaa biraatiyyuu booyaan isini galee nama kutaa biraatii booyu kutaa oromoo osoo hin ani abbaan kiyya dhage video ramabat miskina wallahi miskina boa jira micana boguni yaksiya dage fada abdi ahmad kunen isa bijatti wara bidan bijatti no vida gafanna wa wara abdi ya video malat abdi ya tikifin gurbana sabau anu luqa usira mudi kabada ba fatu muca wallahi tijira di bamajira ay ba fatu micana ma nabil ani baru so abbaan kiyya oromoo duratti dhaga'ii hunda qabda qoy nu daddu mucaan agenda geeffatu warra dhugaa kana dhageeffadhu an nama gosa jabduu qabu si galee wallahi akkanatti warri anan beeyne dhayiteetiin maqaa kiyya balleessitu gosa kiyya keessatti akka nama badii guddaa raawwadhe maaliin godhe mee uummata kanaan maaliin godhe warra na jala deemu maal godheen maal balleesseen ani balleessu dhuftanii himachuu ani narraa qabana kunoo baaba nuurratti nuyi qabana yoo badii narraa qabaatten yoo birii narraa qabaatten kootaa na gaafadha obboleeyya kiyya isini galee inde mana kiyya dhaqee buna barraa dhugee maqaa kiyya na nyaata obboleessa kiyya inde maal jechuun baraati kiyya yeroo buna itti dhaabdu nama nagayaa seete bara nama nagayaa seete buna itti dhaabdee bara bira teettee qicii fi bara inni waan akka ma bona kan jayin kani aboni mucatti dengada mucaa waggaa 35 gudeedde kiyya mana keessatti boo'ee abboon oromoo miti baran ani abbaan kiyya yoo barbaadde nama waggaa 15 abaa'oo huura keessatti si galee achi keessatti umriin isaa dulloomnaan keessaa ba'e oromummaan yoo ta'e si galee oromummaan yoo ta'e seenaa kana qabaan si galee oromummaa yoo ta'e abbaan kiyya nama gartee nadhii gammadaa haadha tiyya wajjin namni baatu dhabamee dirree anaajinaatti dirree shirkiitti fayyaa dhabde jedhaniini si galee dirree shirkiitti fayyaa dhabde nadhii kiyya qomoo kiyya jechuu si galee haadha tiyya wajjin baatee bar dirree anaajinaatti dirree hanqola waabeetti gatiin bu'ee ishii xooraa ture haphiin si galee seenaan yoo barbaadde seenaa gayaa qabaan si galee har'a ammootu gochaan hin qabne oromoo keessatti akka namaan faa'e abbaa kiyya siree gubbarratti garaa isaa barbadeessitan garte akka namaan seenaa isaa balleesse si galee taate seenaa gurgurtaa qabna garte ana seenaan dalagin malee abboonni kiyya warra takka lafa oromoo gurguree miti manaayyuu dheengadde ijaaranne sitti manama lafa teen narraa nu kaasanii si galee lafa teen narraa kaanee lafa kiyya ka abbaan kiyya laal akkanatti maasaa meeqa qabu si galee oromoon gurgurru jenne baqannee irraa lagatti gallee bar huuratti gallee oromoo keessaa bar huuratti gallee falmataa turre si galee hay akka namni seenaan qabne nagootanii bara akka namaan seenaa abbaan kiyya seenaa wayya oromoo keessaan qabne nagootanii isinii galee akkana goon Ahmad ate wallahi nama gubda yeroo tokko ela dhageeffad Ahmad ma bo'uun qabu laal akkaataa kanaan of miidhuun qabu namni illee waan hin jedha sii galee obboleessa kiyya mucayyoo amma akkaataa kanaan mucaa kana miira keessa galchitee maraachitu tana finnee gaafachuu qabna rakkoon isaan waliin qaban maali jarri kun kana sirriitti adda baafnee beekuudha qabna sii galee kanaaf Ahmad ol seenee tasgabbaayee boo'uun dhalatti osoo hin boo'in ilma dhiiraatti obsuudha qaba. Ilmi dhiiraa waraana of keessa qaba bara boo. Kani miti marra kuni Nuraddiin baba Nuraddiin kuni maal gootu bira itti akka tasaa kabaltuu taate fincaan ofirratti fitata sagalee namni sagalee waraabetiif boo'u namni bira hin jiru
biran geenne kolfee taphatee bashannanee sagalee sanuu dhageeffachiisaa jedheen dubbatu. Mucaan garuu achi yoo ilaalu nama guddaa fakkaata nama hayyuu fakkaata yoo haasawu garummaan Abbaasin jedha mucaan kun mucaa ijoollee haqi shamarranii baduun qabu galuu qaba jedhee halkanii guyyaa gaaf tokko balbala qacufatee adda boo'aa ture. Har'a na bilbilee ani kilooroksii dhuguu qaba yookaan immoo lubbuu tiyya baasuu qaba naan jedhe maaliif? Maaliif jedheen Ahmad maali? Lakki kunoo maqaan taane nabbaye abbaan kiyya kunoo sa'aatii kanarraa viidiyoo kiyya cufa kan haasaa ture waan bilginnaa ka ani taphaaf haasa illee fuudhanii abbaa kiyya bira fidanii ani jireenyi addunyaa tun nagahee jedhe lakki akkasii miti tasgabbeessee mee uummatuma Oromoo kanarrattu warri akkasii maqaa si balleesse sun illee haa dhufanii hin finna atis koottu dhiifama si haa gaafattu dhiifama si gaafachiifna atillee onne marraa dhiiftaa fi jenneen lakki abbaa kiyya bira dhaqanii. Gita sun yookiin dhiira ta'e dubartii ta'e hin beeknu nuu dhuftee miskiina kana dhuftee dhiifama gaafattee natu sitti balleesse jechi ati jettellee rakkoo hin qabu mirga keeti ganda kee faarsuun ganda kee gorsuun dandeettidha jettee dhuftee dhiifama yoo gaafatte tokkoffaan sani lammaffaa abbattis ergitee dogongora kuni mucaan kolfee taphataa jira isaa miti miidiyaa nama biraatu akkas godhe malee waan ta'eef jettee dhayxee abballee yookiin haadha isaatillee itti dawwaltee itti himuu dirqama isiiti Ahmad illee garaan isaa akkasitti fayyaa obboleessa kenna miskiinallee ta'u nabaasa miskiinallee ta'u garaa nama nyaata ilma dhiirati kanaafuu micattii nuuf fidin Nuuraddiin akkuma sagalee nu agarsiiftetti micattii yoo nuuf fidin Nuuraddiin anaafatti warra gan. Ani jechanaan jedhamee miijaran na dhageeffadha. Ila baabaa Nuuraddiin maatirra yoo sagaleen kiyya dhagahama. Akka dhiiraatti. Kutaan kam waan qixxee obboleessa ani wannan barbaadu. Abboodha gaya obboleessa kiyya murtii akka dhiiratti dabarse osoo naan jedhani wallaahi dhugaa si himaa agas jaaladhullee hin beektaa badii guddaa namni qabu si mataa kee si. Nuuraddiin murteessin namarraa yaada fuudhaa malee Nuuraddiin baaba murteessin. Wanni nama hojjetu waan siin galintu jira baaba jecha laal jecha mana maatii keessaa laal mee ufuma keetiif laali. Yeroo amma tokko si jaalata tokko si mana maatii keessatti nama tokko illola maatii lamaan walla ban siin jedhe bara naami rakkoon qabu bara maatii kiyya walla babarnaarratti si galami. Ahmad meemati muutii qaban ummanni yaada kennu yaada kana keessatti yaada bareeda argachuu dandeessani. Yaada kennan yaada hiikkee. Amma boona mee ati yaada kan kee kennadhu akka nama tokkotti. Ina walumaa galatti dhageeffadha Ahmad mangistii koo goota koo miira keessaa bahe akkatti illee ilaale torteen deddeebiin maal dhiira jechuun nama obsa yookiin immoo sabri qabu malee. Akkatti ilaali akkatti godhattu kun sirrii miti dhugaa rabbi nu anu sodaata jira gasti makayattu waatu bayi deemina godha akkatti godhattu kanatti la kun hin barbaachisu namni tokko gizee waasoo ilma dhiiraa jechuun tasgabbiidhaan agarte tasgabbiidhaan akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha tartiiba eeggateetiin waan itti tolee fi waan itti badillee himata malee akka itti kana faca'ee achi utaalee asu caaluun sirrii miti dhugaa rabbi akkan ilaalcha kiyyaatti. Beekumsa dhabeetii miti ka geesse waan jedheenii geesse beeka gaafa dubbiin Ahmadiin bira geette Ahmad irraa dubbii toluun maaliif barbaachise? Nde namoonni baay'ee wanni isin jirtan Ahmad safuu keessa akkamitti bahe kanaan baate kanaa ol haasa'ee hin jiru. Ani maaluma balleessee jedhe bara ila bara dubbii takka takkaan nan tuqina qasan billaahi nan tuqina wallaahi nan tuqina amma gabbayeetiin jechuudha akka arsiin guutuun gabbaatee gangalattu taasisuu danda'an. Nde maal balleessan maal balleessan akka arsiisi koomandootillee waan balleessine akka oromootillee hin qeeqaa kutaa kudha tokkotti. Dhiira tokko adda baasee gagee kadeemee mana dhaqee buna buluutu bi'aa jarraan qe'ee baran. Maal balleessine? Kaayarraa buna buluutu. Dabarsuu osseene amata kudhan ani gaa'ela keessa kan jiru haadha ijoollee lamaati. Ahmad ati sirriin jirtu dhiira Oromoo yoo taate dhiira Oromoo keessaa dhiira Arsee dubartoota Oromoo guututu ragaa bahee fi kana fakkeessaa fi miti. Sadarkaa itti dubartoonni Oromoo kutaallee maqaa dha'uun barbaadu jahinata rabbii dhiisanii dhiira Oromoo dhiira Arsee hawwanillee dhageennee jirra. Kanaaf rabbiin jaalalaa fi kabaja isinirraa tursiisuu jechuu barbaada. Kee asuma bira darba maaliif ilma dhiiraa waan taateef akkasuma immoo dhiira Arsee waan taateef anamma sii tokkicha waa jechuun dhiira hunda mufachiisuu ta'a waan ta'eef sirrii miti kun dogongoraa hanqina dhiira Arsee irraa aarii qabaachuu dandeetta. Nama tokko tarii namoonni tokko nama tokko qeequudhaaf jecha dhiira guutuu walitti qabanii ka qeeqantu jira kun immoo dogongora jechuu barbaada. Obboleeyyan keessattuu shamarran Oromoo keessa shamarran Arsee kan amantaa
islaamaa hordoftan kan nuti arsii jettanii moggaafattanii deemtan dhageeffadha. Miidiyaan kuni waan darbu galaana dhufee darbu miidiyaan seefii gara lamaati.